Dubbiin namicha kanaa baay'ee kan nama dinqudha. Namoota akka addunyaa kanaatti jechaadha. Dogoggoranii namoota dogoggorsuutiin beekaman keessaati jechaadha. Namoota lama isaanillee jechaadha. Lammii biyya Hindaawiidha. So nama jalqaba viidiyoo irratti ilaalaa jirtan kun jechaadha. Lammii Hindaawiidha. Argaa jirtu ayyaana inni kabajaa jiru jechaadha. Ayyaana isaa kana immoo namoota hedduutti duukaa kabajaa jira jechaadha. Magaalaa keessa yeroo inni uffata malee deemu argitu jechaadha. Seera kana kan inni raawwatus jechaadha. Sababa xaa'otii waaqeffatuufidha. Xaa'otii jechuun warroota siilii jechuun immoo kan hin dubbanne. Siilii waaqessuun bu'aa tokko hin qabu. Kiristaanummaa keessatti kan waaqeffamu Yesus Kiristoos yookiin Waaqayyoodha. Addunyaa kanas kan uume Yesus Kiristoos yookiin Waaqayyoodha. Beekamaan jechaadha. Garuu lammii Hindaawii kan ta'an kun jechaadha kan isaan waaqessanii Waaqayyoon osoo hin taane siiliidha jechaadha. Siilii waaqessuun siilii hin dubbanne. Siilii ofiifillee bu'aa tokko buusuu hin dandeenye waaqessuun gara maaliitti nama geessa? Gara seexanummaatti nama geessa. Karaa biraatiin afaan biraatiin kan isaan waaqessan maalidha jechaadha? Seexanadha. So argaa jirtu viidiyoo kanarraa akkuma ilaaltanitti namoota hedduutti duukaa wanta inni raawwataa jiru jechaadha. Isaanillee maal waaqessaa jiru duukaa? Siilii kana waaqessu. Siilii waaqessuun garuu bu'aa tokko hin qabu. Namoota hedduudha kan inni dogoggorsaa jiru argaa jirtu. Viidiyoon kun namoota hedduutti ilaalaa jira jechaadha. Yeroo kanatti baay'ee faca'eera jechaadha. Addunyaa kanarra. Kanaaf viidiyoota akkasiirraati wantoota akkasiirraati of qusachuu qabna, of eeguu qabna. Akkasumallee jechaadha lammii Hindaawii kan ta'e namoota hedduudhaaf maraachuu isaaniidhaaf sababa guddaa kan ta'e kan isinitti agarsiisu jechaadha. Sadarkaa lammaffaa irratti illee. Namni kun argaa jirtu magaalaan guutuun jechaadha. Nama kanaaf yeroo isaan sagadanillee agartu. Addunyaa kanarratti tasuma kan dhalli namaa sagaduufii qabu, kan dhalli namaa waaqessuu qabu uumaa isaa Waaqayyoon qofa. Uumaa isaa Yesus Kiristoosin qofa waaqessuu qaba dhalli namaa. Garuu argaa jirtu sagadaafii jiru jechaadha viidiyoo kanarratti akkuma argitan. So dhalli namaa jechaadha ofiisaa seexanaaf sagadee dhalli namaa immoo gaafa isaaf sagadan baay'ee gochaa badaa ta'edha kun. Wanta baay'ee nama dinqudha. Tasuma wanta ta'e hin beeknedha jechaadha. Gochaan viidiyoo kanarratti raawwate. Addunyaan hundi waa'ee kanarratti gaaffii keessa seenee jira. Sadarkaa lammaffaa irratti immoo nama isin beektan nama biyya keenya keessatti illee namoota hedduun macaafa sanaa dubbisuudhaan sadarkaa maraachuurra namoonni hedduu immoo sadarkaa wanta raawwatan wanta hojjetan wallaaluurra kan ittiin gahan namni kunis eenyu jedhama? Ooshoodha jechaadha. Ooshoon kitaaba garaagaraa barreessee jira. Kitaaba gara seexanummaatti nama jijjiiran. Kitaaba kana namoonni dubbisanillee yeroo hedduu dhageessanii beektu yoo ta'e jalqabanii yoo addaan kutan carraa maraachuu guddaa qabu. Carraa of wallaaluu, carraa wanta godhan wallaaluu wanta hedduurra ga'u jechaadha. Uumaa isaanii duukaa walitti bu'uu, jireenya isaaniillee wallaaluu yeroo hedduu jechaadha miidiyaatti waamanii gaazexeessitoonni biyya Hindii jechaadha gaaffii hedduu gaafataa turanii. Waa'ee kana raawwachuu isaatti inni jechaadha kan inni ittiin of ibsu haala gaarii qabaachuusaa, kana gochuunsaa sirrii ta'uusaa haala kanaan ibsa jechaadha. Namoonni kun lamaan garuu jechaadha addunyaa kanarratti namoota nama dogoggorsanii fi namoota gara du'aatti nama geessan keessaatii warra jalqabaadha. Ooshoon addunyaa kanarraati darbee jira. Garuu wantoota inni raawwate amma yoonaatti namoota hedduu dogoggorsaa jira jechaadha. Kanaaf carraa fedheen haala fedheen kitaaba kana jechaadha yoo simbukee geellee osoo hin dubbisiin yookiin ofirraa gubuudha yookiin immoo yaada kitaaba kanaa dubbisuu of keessaa balleessuudha jechaadha. Guutummaa guutuutti Ooshoon nama akkamiidha? Maal fakkaata? Namoonni hedduu yaada kana sammuu keessan keessa dhufuu danda'a. Garuu nama kana viidiyoo kanarraa argaa jirtu nama viidiyoo kanarratti ilaaltan kanadha jechaadha. So asirratti nama kana qeequu yookiin immoo nama kana gadi cabsuu barbaade osoo hin taane gochaa inni raawwate guutummaa guutuutti sirrii miti jechaadha. Namoonni hedduun gochaa isaa kana akka inni dogoggora ta'e ni beeku. Garuu immoo akka inni dogoggora ta'e osoo beekanii jechaadha. Wanta inni raawwate sana immoo maalidha jechuutiin ilaaluutiin itti miidhamu.
Kanaaf ilaaluun guutummaa guutuutti hin barbaachisu jechaadha. Wanta namni kun raawwate. So miidiyaarra taa'ellee yeroo of ibsutti jechaadha. Wanti sun akka ilaalcha keessaniittidha kan inni isin miidhu jedha. Malee wanti kuni akka nama miidhuuf miti kan hin kana raawwadhe jedheeti yeroo hedduu yaada dubbata jechaadha. Magaalaa keessa gaafa deemullee namoonni osoo akka feejichatti dubbatanii nama deebisuuf miti jedhama. Seenaa isaa keessatti. Nama amalaan nama bituu danda'udha jedhamee yaadama. Garuu immoo macaafota inni barreesse kun akkuma isinitti himedha jechaadha namoota kan isaan taasisan. Kanaaf warroota akkasiirraa macaafota akkasiirraa kitaabota akkasiirraatii of eeggadhaa isin jechuun barbaada. Guyyaa irraa viidiyoo namoota lamaan kanaa kan hin qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata. Viidiyoota akkasii barnoota kan qaban argachuudhaaf chaanaalii keenya sabskraayibii godhaa, laayikii, sheerii godhaa, uummata hedduu bukkee geessisaa. Galatooma, turtii gaarii.